Tunin raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa Jimaataa galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetirbaandii 2225 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu laayyuu jalqabne. Kulchumaaf waliin teessan nagaa jecha nagaa sanfuun warreen eebli 10 bara 2020 keessa jira arguyyaan jimaata eebli 10 bara 2020 VOA afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. An soraa lakeeti nu dhiyaadha. Itoophiyaatti hardhallee nam-9 irratti vaayirasii koronaa argan. Paarlaamaan Itoophiyaan muddamsuu keessa jirtii jedheetiin haga jishanii sirumhan keessa turtaa jaji. Yuunaayitid Isteet nam 470 caala irratti vaayirasii koronaa argan. Dhibi kunin namgar 17 dhiyaatu galaafate. 26 caalaatti ammoo dhibi kan irraa dandamate. Oromoo vaayirasii koronaa dandamate tokko dubbifne. Yoo dhibi kan ofirratti argitan irrifatina. Uumamni saniin jettu akka doyyee caqasa'e. Baqataa biyyi hedduutti booraan karaa mooyyaleetiin qaxxaamureetiin gama Itoophiyaa duuduu jira. Bar dhibi qorsi hin qabne addunyaa waliin dhawaan keessatti laaboraatooriin vaayirasii koronaatiin qoratan daangaa Itoophiyaan addunyaatti hin baatu mooyyal jiraachuu dhabuun waan nama yaaddessa jedhoonri lafa. Oduu asaan fanna tujubeen nutti. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Guyyaa har'aa paarlaamaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa baatilee 5 turu kan gumii ministeerotaan gaafatame raggaasisee jira. Kana murteessuuf sagaleen kan kenname galma koongireesii kan keellaa waajjira muummicha ministeeraa keessa jirutti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akkaataa faca'ina vaayirasii koronaa ilaalchisuudhaan mootummaan labsii yeroo hatattamaa hojiirra kan oolchu ta'uu dubbatanii turanii jechuudhaan Mallas Kaachoo ammaa Finfinneerraa gabaaseera. Itoophiyaan faca'ina vaayirasii koronaa dhaabsisuuf jecha ennaa uggura guutuu biyyaa keessu uummati tajaajila barbaachisuuf sochii godhu banaa taasisuu dhabuushee hayyoonni eegumsa fayyaaf hojjettoonni gargaarsa namoomaa beeksisaniiru. Magaalaalee kan akka Maqalee keessaa geejjiba kan akka meeshaa barbaachisuuf daawaalee bitachuuf geejjibin jiru. Haaluma wal fakkaatuun magaalaaleen tajaajila taaksii, konkolaataaf bajaajii dhaabuun isaanii namoonni wal'aansa fayyaa isaan barbaachisu attamiin gara mana yaalaa dhaqu gaaffii jedhu kaasisee jira. Sa'aatilee 24 darban keessa namoota qorannaan laaboraatoorii geggeessameef 442 keessaa 9 keessatti vaayirasiin koronaa argamuun mirkanaa'ee jira. Kunis lakkoofsa namoota vaayirasiin keessatti argame kan Itoophiyaa gara 65tti ol guddiseera. Namoonni har'a vaayirasichi keessatti argamuun mirkanaa'e martinu biyyootii alaatti malanii deebi'an kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Jiraattonni magaalaa Baahirdaar sababa sochiin uummataa uggurameef lammiiwwan nyaata guyyuu argachuu dhabaniif deeggarsa gochaa akka jiran ta'u koreen gurmuu ittisa vaayirasii koronaa beeksisee jira. Qindeessaan koree kanaa obbo Mulugeetaa Biyaazan akka jedhanitti hanga yoonaa qarshiin miliyoonni 2 walitti qabameera. Guyyaa guyyaattis hawaasichi midhaan nyaataa walitti qabeeni ergaa akkuma kanaanis lammiiwwan daandiirra jiraataa turaniif kan oolu ta'uu ibsameera. Dargaggoonni magaalattii tajaajila tola ooltummaa irratti bobba'anis manarra naanna'uudhaan namoota daandiirra jiraataniif nyaata oolu jiraattotarraa walitti qabaa jiru. Bulchiinsi magaalattis qaama hawaasaa harka qalleeyyii ta'aniif mana isaaniitti nyaata raabsuu fi jalqabee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaw Baahirdaarraa gabaasteetti. Weerara vaayirasii koronaa dhabamsiisuun kan danda'amu tattaaffii qindoome kan lammiiwwaniitiin malee qaama murtaa'e qofaan akka hin ta'in ogeessonni fayyaa bulchiinsa magaalaa hawaasaa har'a daandilee magaalattii keessa miilaan deemuudhaan dadammaqiinsa kennaa turan dubbatanii jiru. Gama biraatiin magaalattii keessa deddeebi'uun dadammaqiinsa kennaa akka turan kantiibaan magaalichaa obbo Xiraatuu Bayyana gabaarra uggurri kaa'amus sochiin uummataa ammayyuu sadarkaa yaaddessaarra akka jiru ta'uu dubbatan. Guyyoota 15 dura Jibuutiirraa buqqaafamanii waaltaa keessa tursiifaman kan Diree Dhawaaf Dawwallee keessa lammiiwwan turan gara qe'ee ofiitti deebi'uu jalqabaniiru. Guyyaa har'aa bakki dhaloota isaanii Harargee dhiyaaf bahaa akkasumas Hararrirraa ta'an buqqaatonni kun gara qe'ee ofiitti ennaa deebi'an naannoo Tigraay, Amaaraaf naannolee Oromiyaa kanneen biroorraa akka ta'an immoo gara fuula duraatti ni geggeessamu jedhamee jira. Jibuutiif naannolee hollaa kanneen biroorraa namoonni gara Diree Dhawaa akka hin seenne to'annaa cimaan kan godhamu ta'ullee ibsamee jira jedha Addis Jakkol Diree Dhawaarraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
vaayirasiin koronaa ardii Afrikaa keessa faca'aa jiru kanatti keessumaa gareeleen dhibee kanaaf saaxilaman akka gadhiisaman gareen mirga namaaf falmu gaafatee jira. Gabaasa Saaleem Salamoon jaallannee dubbisa. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ gareeleen walabummaa pireesii fi mirga dhala namaaf qabsaan 80 ta'an hoogganoota biyyoota Afrikaa 10f xalayaa erganiin ogeessonni sabaa himaa walaba akka ba'an gaafatan. Mana hidhaa namni itti baay'atu keessatti hidhamanii jiru. Haalli fayyaa isaanii rakkoo qaba. Bakka dhukkubi busaaf sombaa rakkootti uume keessatti hidhamanii jiru ka jedhan qindeessituun sagantaa Afrikaa Anjalaa Kiyuntaal. Kanaaf dhugumatti lubbuun isaanii balaarra waan jiruuf akkasumas hedduun isaanii manni murtii murtoo ituutti hin laanne akkasumatti mana hidhaa keessa waggootii dheeraaf kaa'amaniiru jedhan. Qorannaa dhuma bara 2019 CPJ'n gaggeessan gaazexeessonni 73 Afrikaa keessatti hidhamanii jiru. Isaan kana keessaa 26 Masrii keessatti, 16 Eertiraa keessatti akkasumas 7 Kaameruun keessatti hidhaman. Gaazexeessonni Eertiraa hangi tokko erga bara 2001 as jechuun waggootii 19f hidhaa keessa jiru. Gaazexeessonni iddoo sanatti qabamanii jiran sababaa yakka hojjetaniif kan hidhaman miti. Garuu hojii gaazexeessummaa irraa eegamu waan hojjetaniif hidhaman. Gaazexeessota kun adaba du'aaf akka achi hin kaa'amne mirkaneessuu qabnaa kan jedhan Kiyuntaal waa'een walaba ba'uu isaanii dhimma du'aaf jireenyaatii jedhu. Burkina Faasoon sababa nageenyi dhabamuun hammaataa adeemeef jecha qarqara balaa gargaarsa namoomaa geesseetti hanqinni qabeenyaa hamaan illee ishee mudachuuf jira jechuudhaan jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Afrikaa keessaa biyyi vaayirasiin koronaa akkaan keessa faca'e sadaffaan Burkina Faasoo ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Namoonni 340 ta'an vaayirasii kanaan yoo qabaman 19 du'aniiru jedha gabaasni Saashlaayin Jenevaarraa ergite. Kiristaanonni miliyoonaan lakkaa'aman kan naannoo addunyaa jiran Gooftaa Yesuus Yerusaalem keessatti guyyaa itti fannifame har'a yaadatanii oolan. Aadaan ayyaanichaa waggaa kana isa kan yeroo biraatti adda. Hordoftoonni amantii kiristaanaa sirna geggeeffamu waldaa kiristaanaatti qooda wal ga'anii hirmaatan sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e miidiyaalee adda addaarraa hordofaa jiru. Uummati addunyaarra hedduun faca'ina vaayirasii kanaa ittisuuf jecha mana ofii keessaan ba'an. Waaltaan qorannaa vaayirasii koronaa kan Joons Hopkins akka jedhetti uummata miliyoona 1.6 vaayirasichaan qabaman. Yuunaayitid Isteets addunyaarraa bakka vaayirasiin kun itti hammaate yoo ta'u namoota 446,000 ol ta'antu vaayirasichaan qabaman. Ispeen keessaa namoonni 153,222 vaayirasii kanaan yoo qabaman Xaaliyaanii keessaa immoo 143,626 qabame. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees akka jedhanitti weerarri vaayirasii kanaa nagaaf tasgabbii addunyaaf balaa hamaadha jedhanii hookkarriif jeequmsi hawaasa gidduutti ka'u dhibee kanatti duuluuf dandeettii jiru akkaan dadhabsiisaa jira jedhan. Antooniyoo Guutarees kaleessa cufataatti walga'ii gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa geggeessuu isaanii ergaa maxxanfame kan yaada isaanii of keessaa qaburraa hubachuun danda'ameera. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp kaleessa ibsa vaayirasicha laalchisuun kennan irratti namoonni hangi tokko kanneen vaayirasichaan qabaman mallattoon dhukkubaa kan irratti mul'anne ta'uyyuu heddumminaan qorannaan haa geggeeffamu isa jedhu waan ittiin yaadin fakkaatu. Waa'ee uummata miliyoona 300 miliyoona 25 ka dubbataa jirru jedhanii kun waan ta'u mitii jedhan. Biyyoonni kamiyyuu kanan goone kanneen qorannaa geggeessanis yoo ta'e murtaa'aadha jedhan. Bulchiinsi Tiraamp akkaan kan irratti fuulleffate sababaa vaayirasii kanaan cufamee kan jiru dinagdeen Ameerikaa yoom deebisee banama isa jedhu irratti lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 16 ol ta'an deeggarsa hojii dhabdummaaf iyyata dhiyeeffataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo meetirbaandii fi naayil saatirraa caqasuu jirtan. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa akka ogeeyyotii fayyaa manneen namarra yaa'aniitiin vaayirasii koronaa kan namirratti akka qoratan tolchuuf karoora baafate. Finfinneen jalqaban achitti aanaalee 120 akka kanaan qorachuuf furfoo jirraa jedha. Oduu himaan ministeera kana Dr. Taganee Raggaasaa Muktaarii dubbise. Akka karoora haaraatti maaltu qabamee jira?
keessumaa magaalaa Finfinnee kana keessatti aanolee gara 120tu jira. Aanolee kana hunda irratti garee nama 5 of keessaa qabu garee 5 aanaa tokko irratti ijaaruudhaan gara 600 akka waliigalaatti hundeeffameeti kan jiru. Kun manarra deemuudhaan ogeessonni fayyaa keessatti kan argaman qaamonni biraas qaama nageenyarraas kan biraas kan of keessatti hammate isa kana hojii kanatti seenuudhaaf qophiin hundi xumuramaatti kan jiru. Kan Finfinnee irratti hundaa'uudhaan immoo gara naannoleettis naannolee faana ta'uudhaan haaluma wal fakkaatuun itti deemuudhaaf hojii guddaan hojjetamaa jira. Walumaa gala amma laaboraatooriin COVID-19 qorachuudhaa danda'u Itoophiyaa keessa meeqatu jira? Namoota hangamii immoo guyyaa tokkotti qorachuu dandeenya Dr. Taganee? Finfinnee qofa irratti 3 geenyee jirra. Gara naannoleettis immoo magaalota gara 7 ta'an Oromiyaatti Adaamaa dabalatee kan hojii jalqabe dabalatee 3 Bahar Daar, Hawaasaa, Arbaa Minch, Jijjigaa, Gondar, Maqaleen hojii jalqabee jira. Isaan kana hunda irratti yeroo gabaabaa keessatti hojii ni jalqabu jennee eegna. Kan Finfinnee 3 qofa yoo ilaalle gara guyyaatti 500 fi isaa ol ilaaluun danda'ameeti kan jiru. Walumaa gala kan naannolees magaalota gara 10 amma kaase kana yoo hojii eegalan humni guyyaatti ilaaluu dandeenyu harka baay'eedhaan kan ol ka'u ta'a jechuudha. Adeemsa qorannaa kanaan wal qabatee namoonni saaxilamummaa qaban jettaniitiin akka fakkeenyaatti kaastan akkaataa haala hojii isaaniitiin namoonni qorataman sunniin kanneen komiillee kaasan jiru jedhameetiin dhaga'ama. Fakkeenyaaf tibba kana odeessi bahaatiin ture daandii balalii xiyyaaraa Itoophiyaa keessaa tajaajiltuu balalii xiyyaaraa kan taate dubartiin takka mallattoon irratti mul'ateera maatiitti illee hin galu jettee hanga achuma keessa turu na qoradhaallee jettee gaafattee daftee deebii hin argatiin buluu isii ture immoo eegasii dhuma irratti qoratamtee vaayirasiin koronaa itti argamuutu dhaga'ama. Maali haalli akkasii akkaataan itti mudatu jira? Yoo mudate jettee immoo gaaga'amni inni fidu maali? Hanqinni hin jiru jechuu hin danda'u. Hanqinni jiraachuu ni mala. Haafooti biyya keenya keessa biyyootuma baay'ee guddatanii fi humna guddaa qaban keessatti illee rakkoon akkasii kun quunnamuu ni mala. Kan daandii balalii xiyyaaraa boolee egaa kun amma danda'ametti dhiibin otoo dhukkubni kun gara biyya keessatti hin galin dura achitti adda baasuun iskiriin gochuun bal'inaan kan hojjetamaa ture. Rakkoon akkasii achitti jira jedhee yaadu. Meebii kanatti taasise kun hanqina koominikeeshinii wal hubachuu dadhabuu gabaasa iddootti silaa godhamuu qabu qaamaa silaa godhamuu qabutti gabaasa gochuu dhiisuudhaan kan raawwatu jedhee yaada. Akkaataa tatamsa'ina vaayirasii koronaa kanaan wal qabatee sababa vaayirasichi akkaataa ittiin isa qabe abaluun kun seenaa imala biyya alaa qabaa. Abaluun kun ammoo abaluun waan wal qunnameef vaayirasii koronaatiif yookaan ammoo COVID-19 saaxilame jedhameetiin beekama. Garuu tibba kana odeeffannooleen muraasni gama ministeera fayyaatii bahaatiin jiru namni vaayirasiin koronaa irratti argame garuu eessaa akka isa qabate hin beekamnetu mul'ataatiin jira. Kan dukamillee akkasii Finfinnee irrattillee wanti wal fakkaataan mul'ateetiin jira. Maal jechuudha kana jechuun weerarri vaayirasii koronaa gama weerara hawaasaatti gadi bu'ee jira jechaadha Itoophiyaa keessatti. Lakkoofsi namoota tuttuqaan qabne imalaanis wal qabatee lakkoofsi isaa signifikaansii yoo ta'ullee baate akkaataa kan sana faana wal qabne yoo ilaalu muraasa irratti kan argame jira. Wanni qulqullaa'uu qabu ammas kan hin qulqulloofne ni jira kana ilaalaati kan jiru. Kan nuti jala murree ammallee dubbannu garuu kan ragaan isa agarsiisu tuttuqaan kun kan imala alaa faana wal qabatee jiruu fi namoota dhukkubbiin kun irratti argame faana tuttuqa kan qaban qabatamaatti saaxilamoo akka ta'anii fi ragaan amma mirkanaa'aa jiru isuma kan agarsiisu. Biyya keessa hin gallee koominitiitti gadi hin buunee jennee dagachuun nurra hin jira. Bu'uu danda'a wanti hawaasa keessatti gadi hin buuneef hin jiru. Amala dhukkuba kanaa fi vaayirasichi haala addunyaa irratti mul'atu yoo ilaalle jechuudha dagatuun nurra hin jiraatu. Biyyoonni baay'ee dagannaa kanaan kan rakkoo keessa galan dabarsuun barbaada. To'annaa vaayirasii koronaa COVID-19 kana Itoophiyaa keessatti to'achuudha.